Bitootessa 28,2026 oduu Sibuu Neetworkii guyyaa kana isin biraan geenya. Poolisiin namoota qabeenyaa lammiilee qarshii biliyoona 1.7 waliin dhahaniiru jedhe himachuun dhaga'ame. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni dhaabbata investimentii Fintech lammiilee irratti miidhaa birrii biliyoona 1.7 gahu geessisuun shakkaman to'atamuun himatni irratti banamuu poolisiin federaalaa beeksise. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni Fintech Daani'el Yohaannis Iyyaasuu Girmaa'ee Gabra Mikaa'el Ihaadagoo jedhaman namoota beekamoo fi hawaasa biratti fudhatama qabu jedhaman itti fayyadamuun lammiilee 1,200 ol waliin dhahuun miidhaa birrii biliyoona 1.7 qaqqabsiisaniiru jedhamanii shakkamuu poolisiin federaalaa ibse. Shakkamtoonni yakka garaagaraa 19 shakkaman irratti qorannoo geggeeffame qulqulleessuun abbaa alangaatti dhiyaatanii himanni irratti akka banamu taasifameera. Himatni gara poolisii magaalaa Finfinneetti kan dhiyaatee ture yoo ta'u garuu yakki sun walxaxaa fi daangaa kan ce'e waan ta'eef qorannoon isaa bal'inaan poolisii federaalaa Itoophiyaatiin akka geggeeffamu taasifameera. Yeroo ammaa kana shakkamaa Daani'el Yohaannis irratti himatni banamee mana sirreessaa keessatti argamee dhimmicha akka hordofu taasifameera. Shakkamaa biraan Girmaa'ee Gabra Mikaa'el ammoo to'annoo jala oolchuuf hordoffiin taasifamaa jira jedhame. Girmaa'ee Gabra Mikaa'el bara faranjoota 2010 yeroo taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa Afrikaa kibbaatti adeemsifame dhaabbata Askaalu kan jedhamu fayyadamuun lammiilee gowwoomsuun maallaqa kitiloota hedduu fudhatee biyya keessa baqateera. Ta'us yeroo sana Interpooliin qabamee seeraaf dhiyaachuun galmeen yakka isaa ni agarsiisa. Shakkamtoonni sun miidhamtoota isaanii guyyaa 90 keessatti abbaa konkolaataa isin taasifna jechuun dhibbeentaa 50 jechuun qarshii 950 akka kaffalan gochuun maallaqaaf immoo waggaa 5 keessatti liqii baankii irraa dhala malee akka xumuran amansiisuun yakka sana raawwachuun shakkamaniiru. Uummata amansiisuuf konkolaataa 448 Jibuutii irraa galchan keessaa 100 namoota muraasaa firuun kanneen hafan 48 ammoo dhoksaadhaan gurguruu isaanii poolisiin mirkaneesseera jedhe. Kana malees konkolaataa 350 gara biyyaatti galuu fi 400 ammoo buufata doonii Jibuutii ga'aniiru jedhu odeeffannoon sobaa miidhamtoota dhuunfaaf kennamaa kan ture ta'uu qorannoon mirkanaa'eera. Shakkamtoonni sunneen kaampaanii konkolaataa elektirikii Chaayinaa kan ta'e dhaabbata BYD waliin waliigaltee tokkollee osoo hin qabaatin kan waliigaltee qaban fakkeessuun addabaabaayii masqalaatti konkolaataa bakka garaagaraa irraa walitti qaban dhaabbatichi kan galche fakkeessuun yakka gowwoomsaa raawwataa turuu isaanii qorannoon poolisii ni agarsiisa. Shakkamtoonni sunneen Jibuutii dhaabbata Alfaatizoo jedhamu hundeessuun konkolaataa fi kaffaltii duraa dhibbeentaa 10 qofa kaffalanii fudhatanii kan hafe dhibbeentaa 90 osoo hin kaffaliniin achumatti dhiisuun gurguruu isaanii poolisiin qorannoo isaan mirkaneesseera. Shakkamtoonni sunneen miidhamtoota dhuunfaa tokkoon isaanii irraa sababa kaffaltii duraa gibira mootummaa fi baasii chaarjii jedhuun waliigalaan qarshii kitila 1,365 fudhataniiru. Dhaabbata investimentii Fintech haala sirriin taaneen fi ol kaasanii beeksisuun akkasumas maallaqa seeraan alaa walitti qabame irraa qooddachuun kan shakkaman artistoonni fi ogeeyyiin beeksisaa Solomoon Boggaalee, Saraawit Fiqiree, Daani'el Tagany, Abrahaam Gizaaw, Yiggaram Dajanee, Mansuur Jamaalii fi Kaalid Naasiroo to'annoo jala oolanii mana murtiitti dhiyaataniiru. Manni murtiis shakkamtoota kanneen bitootessa 30 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellameera. Ogeessota beeksisaa fi artistoonni sunneen maqaa isaanii fayyadamuun odeeffannoo sobaa tamsaasuu fi tokkoon isaanii konkolaataa BYD Song Plus qarshii kitila 8tti tilmaamamu kennaa fudhachuudhaan gocha yakka kana keessatti hirmaachuu isaanii ibsameera. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa yakka gowwoomsaa maallaqa seeraan ala argame seera qabeessa fakkeessuun fi yakka daangaa ce'ee irratti qorannoo jalqabaa cimsee akka itti fufu beeksiseera. Oduu tanuun gamtaan mootummoota waraana Iraan waliin geggeeffamaa jiruun Somaaliyaatti daa'imman hedduurra miidhaan gahaa jira jedhe. Waraana Iraan waliin geggeeffamaa jiru irratti Somaaliyaatti ijoollee hedduurra miidhaa geessisaa jiraachuu gamtaan mootummoota ifoomse. Kibba Somaaliyaa keessatti daa'imman hedduun miidhamaa jiraachuu kan ifoomse dhaabbatichi konsuun hirmaachuu hordofee sagalee bu'aa daa'immanii akka abdiitti ilaalamas jedhee jira. Sababni ijoolleen hanqina nyaataa hamaan miidhaman bo'uufuu humna kan hin qabne ta'uu hime. Haadholiin buufata laadaan kan magaalota Doolaw keessa jiraniif waan sammuu isaanii keessa jiru dhimma lubbuun jiraachuu qofa yoo ta'u waraana Iraan keessatti deemaa jiruun walqabatee gamtaa mootummootaatti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF meeshaalee deeggarsaa qaqqabsiisuuf rakkisaa ta'eera jechuun ibse. Namoonni buqqa'an sunneen waggoota afuriif walitti fufiinsaan roobni dhabamuun biyyoota gaanfarraa baqatanii dhufanidha. Sababa sanaafis uummatarra miidhaan ga'uun loon isaanii jalaa dhumnaan daa'imman qofa qabachuun gara buufatichaatti dhufan. Hojjettoonni gargaarsa buufata laadaan keessa jiran akka jedhanitti waraanni giddugaleessa bahaa keessatti deemaa jiru kan fageenya kiiloomeetira 3,000 ol irratti geggeeffamaa jiruu fi hojii isaanii irratti danqaa ta'uu himaniiru. Sunis dhiyeessii addaan kutuunii fi gatii boba'aa baay'ee dabaluun garmalee akka rakkisaa ta'e
dubbatan. UNICEF akka jedhutti meeshaaleen deeggarsaa lubbuu baraaruu kan gatiin isaa doolaara $15.7 ta'u kan akka nyaata madaalawaa, talaallee fi saaphana bookee busaa kan dabalatu gara Somaaliyaatti erguuf karaa irra yookiin qophii ta'uu ibse. Garuu dhiyeessiiwwan sun amma immoo shakkii keessa galeeraa jedhan. Oduu ispoortiin Manchester United fi Manchester City jijjiirraa ganna kanaan taphataa sarara gidduu Newcastle Sandro Tonali mallatteessuuf fedhii guddaa akka qaban himamaa jira. Taphataan sarara gidduu Sandroon garuu yoo kilabicha gadhiise gara kilaba isaa duraanii AC Milaanitti deebi'uu filataa jedhame.